Oke, dhaggeeffadha iyyee yoo dhageesse. Barnoota beeysa badeemti. Ani huwa. Ishuma bicha keetirraa gaggeessa sagaleen maa. Wantoonni isin likki galcha fayyaa kanaan likki galcha. Gostichi galcha. Eenyu likki galchite. Namni akka rafeetuma Nairobi kana keessa akka rafeetuma ogaa biyya faranjii dalaga taasise. Ilaasati beeyyatan akkam keessa? Booni dhageessa Laallatee of kutee. booni jira. Koo wataadha. Junta kuma lakka. Yookaan naafa sare. Uummanni kun na dhageenye mee yoo Aboo si dhagaan jedhaan naafa sare. Oke, dhaggeeffadhu. Kan gayyaa. Laal biyya masare egaa isaatiin bakka inni dafee siima mo'a. Firiyaan asirratti afaan Oromoo qofa jijjiiru. Kana qofa dabaa isaanii moomaanti qonni lawaa kan. Obboleessa kiyya afaan quraanni tafsira inni huwa jechuun maali hiikan isaa? Dhaggeeffadhu faana siin jedhu. Afaan Oromoo jijjiiru moo? Fasariyaa. Jijjiiruudha moo? Afaan Oromoo maali boo wanta haasa'itisa? Wayi inni huwa jechuun maali hiikan? Ballolaan wanni sakawan jiru Muhammad Ilolin ne yeroo Ilolin ka wanni lolaan tolaan jiru. Oke hiikaa itti naa godhu kan siin jiru afaan kamiin si gaafadhan. Ishi afaan Oromootti hiikeetiin waan inni itti akeekasanii si maayee na dhaggeeffatu. Guututti kan wal jalaan. Naa hin akeekin yaani zaahiruma kana naa fassari. Oke zaahirumaan afaan Oromoo qofa jijjiiru. Dal jeetuma jecha lamaan kana. Miti. Aboo hiika quraanni hiikaa hin qabu Hamza. Afaan Oromoo jijjiiree callisu jechuma lamaan kana qofa. Ani maali? Ani maali? Ati maamma bayaan. Oromoo Muhammad bayaan ta'uu yabeeti afaan inni dubbatu afaan maaliif? Afaan Oromooti. Yes afaan Oromootti mitire. Ergaan immoo jijjiireetu moo suurama lafzii qofa afaan Oromoo jijjiiree caljawu miti. Jirjiiree waan jirjiirru asiin gaafannan. Zaahira inni huwaan maal jechuu hiikaan ishee afaan Oromootti? Naa fassara. Jecha lamaan qofa qofatti si fassara dhaggeeffadhu. Naa fassara. Kopha hin fassarinna. Kallattiidhaan afaan Oromootti naa hiika. Yes. Jecha lamaan inni afaan Oromootti ni hiika. Jecha lamaan kana jechuun qofa tokko laal kanaa siifatu sanii si hokke. Aboo jecha lamaan aboon kallattiin naa fassara gaasimaa turte yookaan beeku jee waan hin beekne keessa laakkatini. Aboo bara wallahi nin beeka duuba keetti beekumsaa wayi ajaa'iba anis jijjiiruu. Naa fassara gaa afaan Oromootitti wayi. Ani hawaa jechuun kuni. Naasiif karaa dhaggeeffadhu. Siifan karaa dhaggeeffadhu. Ana qaree siifan. Dhaggeeffadhu. Wamaa yantu fassare asirraa. Aboo anuuniin fassaraniin qaradheetiin si fassara dhaggeeffadhuun siin jedheeru. Aboo rabshaa maal ta'a fedha Fassariyaa. Ayo dhaggeeffadhu. Ani hawaa jechuun Fassariyaa. akka afaan Oromoo originaalaan filadhetti afaan Oromoo silaaniif loogaa biyya biraatiin loogaa kiyya. Akka loogaa kiyyatti ani hawaa jechuun hawaa irraa qilleensa irraa jechuudha. Yookiin ammoo Maal qilleensatti fassara? Meera okay. Zaahira tafsira kana meera. Diteeliin siif kennaan Zaahira tafsira kana maaltu jirjire? Mee sarriix jire qilleensa. Mee ayaan kun anil hawaa jaa. Meera zaahira. Okay, bareeda. Akkana kun olaal. Akkana kun amma sirriin haala. Dhaggeeffadhu. Waa. Qilleensarraan odeessu qilleensarraa himu jechuudha afaan Oromootti. Maal? Lafziin mee qilleensa jettu dubbattee mantuuqni mee? Hawaa jechuun qilleensi hawaa. Hawaa jechuun. Eessan hawaa jedhu? Mee sadii? Samii maal? Hawaa jechuun. Buiga dhiifamaa buiga.
جايلة في سارة قرانا فسرقنا وجنا سو ديبو سار موديتا أنا أبدا وري موديتا ترى أبدا ديبو ساريفا ما جايلة خنا وجين دبتون يروفتون غاريمتي سيسير جن نجابا خان جيتي وجنا سو أسول إنجالا دوانتي عارف جنا والله لما ساتي تنقص Hello.